بجبر هارا كمالا مافكودا جان إسنجي يونيفرسيتي هرامبي دابلين بزنس جروبي هرامبي يونيفرسيتي هرامبي منبر نوتا كامارا صدر كاتو كفافي لما فا جدو غلغبا هرامبي ريزورتي وانغاري سوبر ماركتي وانغاري هاوي سوفتوير سولوشن دابتا دلدلا ولي غلا سوفمر ال سي ريل استيتي فيسار ارسا بغتين سنجي جدو فيسار ارسان جدما انديسا في وجي غغيسا هرامبي business group ite Harambeen dhabbata sagal of jalatti qaba garee kana jala university Harambee mana barnoota Kaamara Harambee jiddugala gabaa resortii Hangaarii fi Soofmar Regional Trading LLC qabatee hojjechaa jira barri haaraan barri 2016 ayyaana gaarii ayyaana milkaa'inaa ayyaana badhaadhinaa hundumtuu kan hojjetee ittiin jiraatu kan of guddisu kan biyya itti guddisu biyyi keenya nagaa horattee ummanni keenya kan waliin ayyaana kana gammachuun kabaju nu haa godhu ayyaana gaarii barnoota maastarsii keessan eessatti akkamittii fi yooman baradha jettanii iyyaaddeeyna mana keessan teettanii yookaan hojii keessan hojjechaa barachuu dandeessu. Universitiin Harambee heyyama ejensi to'annoo gaa'umsaa fi qulqullina dhaabbilee barnoota olaanoorraa argateen Masters of Business Administration onlaayiniidhaan barsiisuuf gammachuu guddaadhaan ibsa. Dabalataanis haala gaariin kan gurmaa'ee fi hariiroo idil addunyaa cimaa kan qabu Universitiin Harambee sagantaa idilee fi torbaniin Masters of Business Administration, Masters in Project Management fi Masters in Accounting and Finance barsiisuuf irratti argama. Isinoo maaliif duree Rafi yeroo keessanitti haalaan fayyadamaan dhaamsa keenya Harambee Yuunivarsiitii yoo dhuftan sagantaalee digrii jalqabaatiin barnoota idilee galgalaa fi torbaniitiin Accounting and Finance, Business Administration, Economics, Management, Marketing Management, Management Information System, Computer Science, Nursing, Public Health yookaan HO, Midwifery Nursing fi Farmaasiidhaan barsiisuu jirra. Sagantaalee baalaataa'oo yookaan TVTtiin sagantaalee hundaan barsiisuu jirra. Teessoon keenya kaampaasii muummicha Adaamaa hospitaala Adaamaa fuulduratti argattu. Finfinneetti kaampaasiileen keenya kaampaasii Meeksikoo poolisii federaalaa fuulduratti argachuu dandeessu. Akkasumas Finfinneetti kaampaasii CMC naannoo addabaabayii CMC irratti argamna. Kaampaasii Abboomsaa magaalaa Boomsaa irratti argachuu dandeessu. Kaampaasii Fiichee magaalaa Fiichee, kaampaasii Holotaa magaalaa Holotaa, kaampaasii Mukaxurii magaalaa Mukaxurii, kaampaasii Baalee Roobee magaalaa Roobeetti argachuu dandeessu. Kana malees kaampaasii Awaash Luusii naannoo Affaar magaalaa Awaash 7 kiilootti argamna. Yuunivarsiitii Harambee barnoota qulqullina qabu jireenya fooyya'eef jedha. Odeeffannoo dabalataaf 022-11-71-10 irratti argachuu dandeessu yookaan 022-11-86-16 irratti bilbiluu dandeessu. Kottaa baradhaa jijjiiramaaf waliin haa hojjennu. Yuunivarsiitii Harambee ayyaana gaarii.